Daawwattootaaf hordoftoota sagantaa sanyii wangeelaa nagaan Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani hojjetaa wangeelaa Garramuu Jaallataati. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa 37 lakkoofsa 18 hamma 19tti kan jiru walii wajjin ilaalla. Dubbiin kun akkas jedha. Waaqayyo bara jireenyaa balleessaa hin qabnee beekee yaada jaalalaatiin duukaa hin bu'a. Wanti isaan itti darbanii argachuuf jiranis kan isaanii ta'e hafa. Bara gadheetti illee yaani bara beelaattis hin quufuudha. Ameen. Kan kee ta'e hafa sagalee jedhu irrattan ergaa Waaqayyoo isinitti dubbadha. Macaafa faarfannaa kana keessatti Yesuus Kiristoos waa'ee macaafa faarfannaaf kan dubbate kakuu haaraa keessatti kan mirkaneesse qaba. Macaafni faarfannaa macaafa kakuu moofaa keessaa isa tokkodha. Afaan ittiin barreeffame afaan Hibruutiin faarfannaan Telehim jedhama. Macaafni faarfannaa kun Telehim jechuun galata jechuudha. Macaafni faarfannaa tokko amma faarfannaa 150tti qaba. Namoota garaa garaatu macaafa faarfannaa kana keessatti faarfate. Macaafni faarfannaa kun gorsaan eegaleetu Waaqayyoon jajachuudhaan goolaba. Faarfannaa tokko lakkoofsa tokko irratti dhaxxanii gaafa laaltan Daawit sochii dhala namaa hundumaaf gorsa laata. Akkas jedha faarfannaa tokkorraa namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine deddeebi'uu namaa. Lammaffaan karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne jechuun dhaabbachuu jechuudha. Warra geessanii wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qabeedha. Ilaalaa akka gorsa warra jallootaatti kan hin deddeebine deddeebi'uu, karaa cubbamoonni adeeman irra kan hin ejjenne dhaabbachuu, warra geessanii wajjinis tarree kan hin teenye. Sochii dhala namaa hundumaatiif gorsa qaba Daawit. Kanaan jalqabe faarfannaasaa. Jallootaa wajjin deemuu, cubbamoonni karaa san irra darbanii wajjin kan hin teenye, akkasumas warra geessanii wajjin tarree kan hin teenye. Deemuu, dhaabbachuu, taa'uu namaa hundumaaf Daawit gorsa qaba. Namni yeroo deemus gorsaa yoo bade, eenyu wajjin akka deemu gorsaa yoo bade, namni yeroo dhaabbatu eenyu wajjin akka deemu gorsa yoo bade, namni yommuu taa'u eenyu wajjin akka taa'u yoo gorsaa bade, karaansaa karaa badiisaa akka ta'e Daawit kaa'a. Kanaan jalqaba Daawit. Namni akkasii kun jedha. Namni deemsa isaaf gorsa qabu, namni dhaabbachuu isaaf gorsa qabu, namni taa'uu isaatiif gorsa qabu gammachuu qabeedha. Gammachuu namni jibbu hin jiru. Gammachuun garuu karaa kanaa argama jedhee jalqaba Daawit. Maal godharee namichi kun namoota akkasiirraa adda ba'e, jallootarraa adda ba'e, karaa cubbamoonni irra deeman irraa adda ba'e, warra geessanii wajjin tarree taa'uu dhiise. Namichi kun kophaa jiraata moo akkam ta'a jettanii gaafa laaltan lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo itti toladha. Namichi amma taa'uu isaatiin, deemuu isaatiin, dhaabbachuu isaatiin gammachuu argate kun seera Waaqayyootu itti toladha. Akkasumas innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo yaadedha. Waa'ee baduu, waa'ee balleessuu, waa'ee du'uu, waa'ee ajjeesuutu hin ta'in, namichi gorsa gaarii qabu kuni halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo yaadedha. Egaa namicha kanaaf jedha Daawit yeroo gorsa isaa jalqabu, inni akka muka isa bishaan yaa qarqara dhaabame yeroo isaatti ija kennu, baalli isaas gogee hin harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataaf jedha. Daawit faarsaa tokkorraa
sagalee kanaan jalqaba. Dhaabbachuu keetiin, taa'uu keetiin, deemuu keetiin gorsa qajeelotaa qabda taanaan in gammaddaa, gammachuu keetu wal ga'a. Akkasumas kennaa guddaan siif kennamu jira. Akka muka bishaan qarqaraa dhaabame yeroo yeroo isaatti ija kennu baalli isaas gogee hin harcaanee taata'edha. Wanta hojjettu hundinuus wal siif qixxaata jedhee jalqaba Daawit. Akkasumas macaafa faarfannaa 150 lakkoofsa dhumaarraa dhaqanii gaafa laaltan Waaqayyoon jajachuudhaan walitti cuunfee kaa'a. Faarfannaa 37 anamma dubbise kanarratti Daawit akkas jedha. Waaqayyo bara jireenya warra balleessaa hin qabnee beekee yaada jaalalaatiin duukaa bu'a. Waan gurguddaa jaa dubbata. Lakkoofsa 18 fi lakkoofsa 19 gidduutti wanta gurguddaa jaa Daawit dubbate kana ilaalaa. Tokkoffaa irratti akkas jedha. Waaqayyotu bara warra balleessaa hin qabnee beekadha. Barichi immoo bara warra balleessaa hin qabneeti. Waaqayyo beekadha. Lammaffaa irratti akka jedha. Yaada jaalalaatiin immoo duukaa bu'adha. Yaadi Waaqayyoo yaada namaa kamiirra kan caalu yaada jireenyaati. Mootummaan Waaqayyoo illee yaada Waaqayyoo keessa jira. Yaadaaf mootummaan Waaqayyoo walitti hidhamaadha. Yaada jaalalaan duukaa bu'adha. Sadaffaa irratti wanti isaan itti darbanii argachuuf jiran immoo kan isaanii ta'eefadha. Itti darbanii jechuun maal jechuudha? Wanta dhaqamee dhaalamu tokkotu jira jechuudha. Dhaala jechuudha kan keetee hafa inni nama jedhu. Itti darbanii argachuuf kan jiran kan isaanii ta'eefadha. Arfaffaa irratti bara gadheetti illee yaanidha kutaa kanarraa. Shanaffaa bara beelaatti immoo hin quufuudha. Jahaffaaf inni dhumaa warri jalloonni garuu hin badudha lakkoofsa 20 irraa. Dhaggeeffadhaa laa. Asirratti wanti baay'ee jabeeffamee dubbifame tokko itti darbanii argachuuf kan jiran kan isaanii ta'ee hafadha. Kan kee ta'ee hafa jechuun maal jechuudha? Dhaala argatta jechuudha. Dhaala inni jedhamu kuni aadaa sabaaf sallammii kam keessatti iyyuu beekamaadha. Waan dhaaltuun qabdu taanaan waan jiraattuuf hin qabdu. Sammuu dhala namaa keessa dhaala inni jedhu kun jiraachuun gaariidha. Maal akka dhaaltu adda baafachuutu gaariidha malee. Addunyaa kana gaafa dhattanii ilaaltan garuu namoota baay'ee yeroo qorattan waan kan isaanii ta'ee hin hafne dhaaluudhaaf wal fixu. Maal qabdamee mana kee keessaa kan kee ta'e kan hafu? Kun kan kooti qabadheeraa kan kootee hafa kan jettu maayin? Wanta aduu gadii kana dhaala kooti jettee jaka irra kaatte maayin? Bifa yoo ta'e ijoollummaa keetii kaasee bara dargaggummaa kee dulluma jala yeroo geggeessu yeroo si ganu jira. Humna yoo ta'e yerootti si ganu jira. Beekumsa yoo ta'e yerootti si ganu jira. Qabeenya yoo ta'e yerootti si ganu jira. Dhaalli ati kan kootee hafa jettee yaadde maayinni? Dubbiin nama dubbadhu kanarraa dhaaluudhaaf kanan jiru yookaan kan na dhaaluuf jiru maali jedhaatti yaada. Ergamichi Phexros ergaasaa isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti sagalee abdii yommuu dubbatu akkas jedha. Isin waan hin banne 1, waan xurii hin qabne 2, waan gadi deebi'aa hin adeemnes 3, isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii fudhachuudhaaf jirtu. Phexros abdiinni saba sanaaf galchaa jiru dhaala aduu gadii miti. Aduu olitti dhaala akkasiitu jira Phexros. Maanni inni waan hin banne hin badu. Dhaalli ati amma dhaaluuf jettu kunii jedha Phexros ergaasaa keessatti. Isa badu miti. 2, waan xurii hin qabne qulqulluudha jedha. Dhaalli baay'een xurii kan qabu jira jechuudha. Qulqulluu kan hin taane hammaaramee maasiifachiin kan guuramee dhaalamuu barbaadu dhaala qulqulluu hin taane jira jechuudha. Akka Phexros ergaasaa keessatti dubbatutti. Sadaffaa irratti immoo dhaallati itti dabartee fudhachuudhaaf jettu kuni isa gad deebi'aa deemu miti, isa ol ka'aa deemudha. Dabalaa deema dhaalicheedha. Eessa jira jettanii Phexrosin gaafa gaafattan immoo isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii akka fudhattan Iyesuus Kiristoos godheeradha. Phexros isa duraa boqonnaa 1
lakkoofsa 4 dubbisa. Namoonni baay'een dhaala kan isaanii ta'e hin hafne dhaaluudhaaf dhaala bara baraa dhabu. Waan dhaallu hin qabnu taanaan waan jiraannuuf hin qabnu. Eenyu gaa dhaala kan isaa ta'e hafu kana kan dhaaluu danda'u? Macaafa faarfannaa irratti akka jedha. Waaqayyotu bara warra balleessaa hin qabnee beeka jedha. Tokko dhaala kan kee ta'e hafu dhaaluudhaaf balleessaa kan hin qabne ta'i jedha macaafni. Akkamitti? Macaafa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti gara nama guddaa gara Abrahaam Waaqayyo gaafa dhaqe. Boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti akka jedha. Abrahaam ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun immoo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'i fuula koo dura deddeebi'e. Hin danda'amaa kun. Namni akkamitti dhala namaa ta'e balleessaa dhaba? Waaqayyotu jedhe Abrahaamiin. Balleessaa kan hin qabne ta'i. Ani Elshaadaayidha. Kan dhaaltus kan si dhaalus hin argatta. Balleessaa kan hin qabne ta'i. Fuula koo dura deddeebi'i. Salamoon fakkeenya keessatti fakkeenya isaa yeroo barreesse boqonnaa 21 lakkoofsa 8 irraa akka jedha. Karaan nama balleessaa qabu jajallaadha jedha. Hojiin nama balleessaa hin qabne garuu qajeelaadha. Karaan nama balleessaa qabu jajallaadha. Hojiin nama balleessaa hin qabne garuu qajeelaadha. Karaan kee jajallaa akka ta'u hin barbaaddu yoo ta'e balleessaa irraa of eeguutu baay'ee gaariidha. Namoota macaafa qulqulluu keessaa balleessaan isaan irraa dhabame lamaan tokkoon isinitti agarsiisa. Macaafa qulqulluu keenya kana keessaa balleessaan irraa kan dhabame balleessaa dhabuu isaaniitiif ragaa kan ba'ame inni jalqabaa Daani'eel. Gurbaan Daani'eel jedhamu kun nama booji'amaadha. Daani'eel kun biyya Baabiloon biyya xuraa'ummaa nama afeertu. Baabiloon biyya ulfina Waaqayyoo gadi buuftee waaqa tolfamaa dhaabbattu. Baabiloon keessatti booji'ameetu balleessaan irraa dhabame. Warri Daani'eliif dhugaa ba'an warra Daani'el irratti sababa barbaadanidha. Daani'el irratti sababni tokko argamnaan boolla leencaatti akka darbatamu, abidda boba'aatti akka darbatamu murtoon jira. Ganamaaf galgala guyyaaf halkan Daani'el irraa sababa kan barbaadan hojii godhatanii namoota hedduu jira. Irraa barbaadanii garuu waan tokkoyyuu irratti hin argannedha. Akkam eebbifamaadha namichi kun. Homaa tokko irratti hin argannedha. Wanti isaan irratti arganneerra jedhan mootichaan waaqa tolfamaa dhaabi jedhanii Daani'el irratti ka'uudhaaf karaa argatan. Sababiin isaa Daani'el Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume beekeetu isaaf sagada. Daani'el kan inni sagaduuf yoo jiraate isa waaqaaf lafa uume mootii waaqaaf lafaati. Achumaan labsi akkas jedhu baasisan. Guyyaa 30 gidduutti namni waaqatii dhaabdeef hin saganne boolla abiddaatti darbatama. Boolla leencaatti darbatama. Daani'el labsii kana gaafa dhaga'u akkuma isaa durii guyyaatti 3 sagadeedha. Dhaqanii mootitti himani. Daani'el inni biyya ormaatii booji'ame biyya kana gale labsii kee fudhachuu waan dideef kunoo isatti dhaabdeef sagaduu dhiise guyyaatti 3 waaqa isaaf sagada. Kana irratti arganiran. Daani'elin fuudhaniitu boolla leencaa buusan jedha. Balleessaan garuu irratti hin argamne. Boolla leencaa bu'ee firoo tokko namni leenca gidduu bulee ba'e yeroo jalqabaaf Daani'el. Mootichi akka Daani'el balleessaa hin qabne beeka. Ganama sagalee yaaddoodhaan gadi bu'ee innati itti fuftee waaqessitu sun Waaqayyo si oolcheeraa jedhee gaafatedha. Innati waaqessitu siinuu si oolcha. Itti fufii waaqessi malee. Itti fufii balleessaa irraa of eeggadhu malee. Harka kee dhiigarraa eeggadhu malee. Arraba kee dogoggora irraa eeggadhu malee. Dabarsitee dhaloota kennuu irraa of eeggadhu malee. Dabarsitee du'atti of kennuu irraa of eeggadhu malee. Innati waaqessitu Waaqayyo si oolcha.
sagalee yaaddoodhaan si oolchuu danda'eeraa jedhee gaafate. Daani'el akkas jedhe, yaa mootii waggaa 1000 mo'i, inni waaqessi Waaqayyo afaan leencotaa cufee na oolcheeraa jedhe. Waggaa 1000 mo'edhe mootii dabarsee leencatti kenneen. Maal jechuudha? Yoo jiraattes nan fayyaddus nan miitus jechuusaati. Kan na oolchu, kan na gargaaru, isatti dhaabde jabbii sana, waaqa tolfamaa sana tun ta'in, inni na oolchu, inni na abdadhu Waaqayyoo kosa waaqessudha. Inni ati waaqeffattu Waaqayyoodha taanaan bara namoonni baay'een nyaataman keessa hin ooltaati. Balleessaa kan hin qabne ta'i. Lammaffaa irratti balleessaan kan irraa dhabame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yeroo fuula moototaatti gaggeeffamaa ture, fuula Heroodesitti, fuula Phiilaaxoositti, as darbaa achi darbaa yeroo deeme Phiilaaxoos mootichi dhugaa ba'eef. Yeroo namoonni namicha kana ajjeesi, Barabbaanuu gadhiisi, namicha kana balleessi, Barabbaanuu hiiki gaafadhanii harka isaa dhiqatee akka jedhe, aan namicha kana balleessaa du'aan isa ga'u hin agarre. Namichi kun qulqulluudha. Utuu mootiin qulqulluudha, namicha kanarraa an balleessaa tokkoyyuu hin argina jedhu Barabbaan nuuf gadhiifamuudha. Namicha balleessaadhaan guute, namicha duuti isaa malu, namicha badiisi isaa malu nuu hiikidhanii Kiristoos isa balleessaan irra hin jirre nuu hiikidhani. Kan isin dhibu nama duuti isaaf malu fannoon kan qophaa'eef balaaf, dogoggoraaf, balleessaa isaa Yesuus irra kaanii Yesuus balleessaa Barabbaa fudhatee fannootti ol ba'e. Kan isin dhibu Barabbaan inni mana hidhaatii ba'e biyya lafaa keessa badeetu qomoon Barabbaarraa dhalatan har'a addunyaa kana baay'ee jeeqaa jiru. Qomoon addunyaa kana raasan baay'een isaanii qomoo sanyii Barabbaan inni balleessaan isaa Kiristoositti darbee mana hidhaatii ba'e biyya lafaa keessa bade sun isarraa dhalatan har'a addunyaa kana kan raasaa jiran hidda dhaloota isarraa argamaniiti. Kan isin dhibu Barabbaan mana hidhaatii ba'e biyya lafaa keessa badee sanyiinsaa dhaala malee hafaa jira. Mootummaa Waaqayyo malee hafaa jira. Dhaloonni Yesuus Kiristoos wajjin fannifaman sun isaan keessaa namichi inni tokko garuu akkas jedhe, yaa Yesuus ati balleessaa tokko malee firdii kana fudhachaa jirta. Yakka hin qabdu ati. Yakka isaaf adabamaa kan jiru, yakka isaaf hidhamaa kan jiru anaaf hin mala. Ati garuu balleessaa hin qabdu. Mootummaa keetti daraana yaadadhodhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka jedhe, an balleessaa keessii baadheera biyya lafaatti deebi'e hin jenneen, fannoo kanarraa bu'e hin jenne. Kallattiidhumaan har'a anaa wajjin jannatatti galte. Tarii namichi inni mirga inni Yesuus Kiristoos wajjin fannifamee mootummaa kee keessatti na yaadadhu jedhee Yesuusii wajjin mootummaa Waaqayyotti gale sun utuu fannoo irraa bu'ee biyya lafaa keessa badeera ta'e balleessaa isaa jalqabaatti hin deebi'aa laata jedhee yaada. Kiristoosii wajjin warri du'an isa balleessaa hin qabne kana duukaa warri bu'an balleessaa irraa kan of eeggatan dhaala qabu. Macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee dhaalaatiif baay'ee kan nama dhibu seera lakkoofsaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1-8 dhattanii gaafa laaltan seenaa ajaa'ibaa tokko argitu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1-8 dubartoota dhaala abbaa isaanii argachuudhaaf iyyata dhiyeeffatantu jira. Akka aadaa Israa'elitti dubartoonni in eebbifamu malee dhaala hin qaban. Dhiirri tokko ilma isa dhaalu hin dhalchine taanaan qabeenya inni qabu orma dhaala malee, qabeenya inni qabu firoota isatti aanu dhaala malee ijoolleen durbaa isa dhaaluu hin danda'an. Kun Israa'el keessatti akka seeraattis akka seenaattis beekamaadha. Seera lakkoofsaa kanarratti garuu dhattanii gaafa laaltan ijoollonni 4 dubartoonni 4 fuula Museetti fuula abboota yaa'ii biyya sanaatti yaa'anii todha. Abbaan keenya ilma dhabuurraan kan ka'e sanyiinsaa warra dhaala qaban keessaa akkamitti bada? Tokko, abbaan keenya mola fonaatti du'e. Sababii abbaan keenya itti du'eef kun immoo jedhanii gaafatani. Isa warri kaan Waaqayyoon yakkuudhaan ilmaan Qooraahi Waaqayyoon arrabsanii dhumanitu hin ta'in cubbuu mataa isaatiin du'e. Balleessaa abbaan keenya ittiin lafa onaatti du'e kuni isa warri ilmaan Qooraahi ittiin du'an adaba Waaqayyoo wajjin wal hin fakkaatu. Abbaan keenya akkasumatti du'e balleessaa malee. Kanaafuu Museedhaan abbaan keenya dhaala inni qabu obbolaa isaa wajjin nuu mala.
ilma dhabuu isaarraan kan ka'e nus abbaan keenyas dhaala dhabuu hin qabnu. Kan isin dhibu Waaqayyo ajandaa kana fuudhee fuula Waaqayyootti dhiyeessedha. Kana Waaqayyo danda'e. Aadaa Israa'el keessa kan hin jirre dubartoonni kun walga'ii cimaatti ba'anii dhaala waan gaafataniif dhaala abbaa isaanii isa kan isaanii ta'ee hafuu qabu kana isa dhaaluu qaban seeraan seenaadhaan yoo hin kennamneef ta'eyyuu fuula Museetti gaafa dhiyeessan Museen ajandaa kana fuula Waaqayyootti qabatee dhiyaate. Seera lakkoofsaa 27 Waaqayyo Museedhaan akka jedhe dubbiin isaan dubbatan qajeelaadha. Afaan biraarraan gaafa dubbifattan dubbiin ilmaan namicha kanaa waa'ee dhaalaaf gaafatan dhugaadha. Jarri kun dhugaa qabu, balleessaan qaban, abbaan isaanii ilma tun dhalchin duudhaan jarri kun dhaala dhabuun isaan irra hin jiru. Waaqayyo seera Israa'el keessatti ba'e sana sirreessee ijoollota dhaala barbaadan kana dhaalchisuudhaaf waaqarraa gadi bu'e. Ameen, 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 ameen. Dhaala abbaan isaanii utuun kenniifiin du'e sana lafonaatti dhaaluudhaaf ajandaa dhiyeeffatan. Waaqayyos waaqarraa dhufee ijoollonni kun dhaala qabaachuu qabu. Kan isaanii ta'e kanafu hirachuu qabu jedheetu yeroo jalqabaaf aadaa Israa'el keessatti hamma seera lakkoofsaa boqonnaa 27 durboonni yookaan dubartoonni dhaala hin qabaanne aadaa sana keessatti dhaala akka argatan Waaqayyo gabbu'ee sirreesse. Dhaggeeffadhaa. Dhaalli ilmaan namicha sanaa gaafatan dhaala lafarraati. Gaaf tokko lola guddaa kaasanii abboota firdii boqonnaa 11 dhaxxanii gaafa dubbifattan obbolaa Yiftaatu Yiftaan nu wajjin hin dhaalu jedhanii mana keessa ari'an jedha. Israa'el dhaalaaf iddoo guddaa qaba isiniin jedheera. Yiftaan maaliif dhaala hin argatu jedhanii irratti ka'anii dubartii kan biraarraa dhalate inni. Dubartii qulqullummaa hin qabne irraa dhalate inni. Dubartii ejjituu irraa dhalate inni. Nu biraa dhaala hin qabu Yiftaan jedhaniitu of gidduudhaa baasanii ari'an jedha. Kan isin dhibu abboota firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti yoo dhattee dubbifattan Yiftaa jarri kun dubartii ejjituu irraa dhalate dhaala hin qabu jedhanii ari'an kana hafuura Waaqayyootu geggeessedha. Laa dhaggeeffadhaa. Yiftaan akka obbolaasaa sanaatti dubartii ejjituu irraa waan dhalateef ulaagaattiin dhaala argatu hin qabu. Ulaagaattiin dhaala fudhatee inni sirmaatu hin qabu. Ari'anii of biraa baasaniiru. Iddoo dhaqeeyyatu hin qabu. Seerri biyya sanaas isarra hin goru. Ari'aniiru. Namichi isaan ari'an kana garuu geggeessaa kan jiru hafuura Waaqayyooti. Kakuu moofaa keessatti nama hafuurri Waaqayyoo in geggeessa jedhamee dubbatameef keessa namni jabaan tokko Yiftaadha. Namichi kun sababa hafuurri Waaqayyoo isa geggeessuuf lolatti yoo mo'e hin ba'a. Waa yoo karoorse wal qixxaataaf. Yoo dubbate dhageettii qaba. Waraanatti beekamaadha. Xiyya darbachuutti nama leenjifamaadha. Guyyaa tokko Israa'eliif lolli silaa adda baanii waan hin beekneef ilmaan obbolaa Yiftaa kanatti lolli guddaan gaafa dhufu eenyutu lola kanatti ba'ee mo'icha nu kenna. Nama lola kana nu wajjin lolee mo'u geggeessaa godhannaadhaan dhumarratti barbaadaniitu namni akkasii Yiftaadha. Nama hafuurri Waaqayyoo geggeessu nama Waaqayyoo isa duukaa dhaabatu kana lolanii mo'achuudhaaf isa barbaadanidha. Eraa dhaggeeffadhaa. Isaan hin beekanii nama hafuurri Waaqayyoo geggeessu ofirraa geggeessani. Hafuurri Waaqayyoo wanta nuti argannuuf qabdii keenyadhaa jedha. Ergaan kakuu haaraa. Waaqayyo dhaala argachuu jirruuf wanta dhannee dhaaluuf jirruuf hafuura Waaqayyoo qabdii nuu laatedha. Phaawulos yommuu barreessu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14-17 dhattee gaafa laaltan warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman tokko ilmaan Waaqayyootidha. Ameen, ameen. Yiftaan kakuu moofaa keessatti inni geggeeffame sun isaan dubartii ejjituu irraa dhalate jedhu Yiftaan garuu ilmaan Waaqayyoo akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Warra hafuura Waaqayyoon geggeeffaman ilmaan Waaqayyootidha. Lammaffaa hafuurri nu ittiin dibamneef guutamne kun hafuura garbummaatti guddifamuutu hin ta'in hafuura ilmummaatidha. Sadaffaa irratti abbaa keenya jennee kan waammannu hafuura kanaanidha. Dhaggeeffadhu laa. Ilmi abbaa qabu dhaala nabu. Namni abbaa qabu dhaala nabu. Abbaa keenya kan ittiin jennu hafuura qabnedha. Arfaffaa irratti akkedha.
warra waan hundumaa argatan nu taasisedha. Hafuurri Yesuus Kiristoos biraa arganne waan hundumaa argannuuf nu gargaara. Barsiisa Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin barsiise Kingdom Course, barsiisa mootummaa Waaqayyoo wajjin wal qabatu, barsiisa dhaalaa wajjin wal qabatu. Yohaannis boqonnaa 3:5 eenyullee bishaaniif hafuuratti kan hin dhalanne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'udha. Dhaalli inni nama haasa'aa jiru kuni dhaala mootummaa Waaqayyooti. Barsiisi Yesuus namichi kun dhaalli isaa mootummaa Waaqayyoo akka ta'uuf barsiise. Phaawulos Xiimotewos ilma isaa hafuuraa kan barsiise isa duraa Xiimotewos boqonnaa 6:12 jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu isa dhaali ittiin jedha. Obboloota ko macaafni faarfannaa warra barri isaanii balleessaa hin qabnetu dhaala kan isaanii ta'e hafu argatedha. Kakuu haaraa keessatti namni ilma Yesuus Kiristoos ta'e, namni mucaa Yesuus Kiristoos ta'e Kiristoosii wajjin wanta dhaalu qaba. Kiristoosii wajjin akkuma dhiphanne wanta Kiristoos argatu Kiristoosii wajjin argannadha Phaawulos. Dhaalli ati dhaalaa jirtu kan mootummaa Waaqayyoo siif ta'u, kan kee ta'ee kan hin hafnetti mataadhaan cabi, kan kee ta'ee kan hafu tokko jira, innis mootummaa Waaqayyoo jedhama. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra nama ta'e kan hin dhufeef inni jabaaf guddaan mootummaa isaa akka dhaaltuuf. Bartoonni yeroo Yesuus Kiristoos wajjin adeeman gaaffii isaan gaafatan gatii isaanii lafarraati. Deebiin Yesuus Kiristoos garuu lamaan isaa deebiseef. Gaaf tokko Phexros hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerra maal argachuudhaaf jirra? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasitti hin jedhe. Biyya lafaarratti dachaa dhibba bara dhufumoo jireenya bara baraa dhaalta. Qabeenyi guddaaf sirkaa hin fudhatamne mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Sammuu kee keessa dhaaluudhaaf kan adeemtu, dhaaluudhaaf kan arreeddu, dhaaluudhaaf kan barbaaddu mootummaa Waaqayyoo inni kan kee ta'e hafu akka jiru yaadadhu. Dagatameera mootummaan Waaqayyoo dhaloota baay'ee keessa. Irraanfatameera. Dhaloonni har'aa gonfoo baalarraa malee gonfoo waaqarraa dagataniiru. Jireenya lafarraa malee jireenya du'a garasii dagataniiru. Kan kee ta'e hafa. Yesuus Kiristoos inni ati amante kun isaa wajjin ati akka dhaaltuuf dhaala sii qopheesseera. Nagaan keessan haa baay'atu. Dhaalli keessan kan keessan ta'e inni hafu mootummaa Waaqayyooti. Dhaala sanaaf jabaadha. Dhaala sanaaf dhamaa. Phaawulos ergaa isaa dhumaa akkas jedhee deeme. Duuti anaaf bu'aa kooti. Kiristoos anaaf jireenya kooti. As yoon jiraadhe isiniif gaariidha. Yoon deeme garuu anaaf gaariidha. Rakkinaaf dhiphina garaagaraa keessa kan jirtan inni tamma keessatti rakkachaa jirtu kun kan kee ta'e nafu sitta tolu sitta badu keessaa deemta. Biyya lafaa kanatti sitta tolu sitta badu keessaa deemta. Ati keessumummaa jiraatta biyya lafaa kanarra. Dhaalli sitti tolu, dhaalli kan kee ta'e hafu siif qophaa'eera. Inni jireenya barbaraa jedhama. Biyya alaa jiraadhu biyya keessaa, hojii qabaadhu hojii dhabi, dhukkubsadhu fayyaa ta'i, ergaan siif qabu inni kan kee ta'e hafu jireenya barbaraati. Kiristoos isa sii kennu dhufe. Jireenyichi mul'ifameera. Isatu kan kee ta'e hafa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaalli kun sirkaan fudhatamiin. Ameen. Ameen.